namni miidhame tokko nama miidhe sana deebisee miidhuudhaaf wanti inni hin goone hin jiru. Osoo ishiin nun galaafatiin dursuu qaba. Yaaliin inni hin goone hin jiru kanaaf. Doktar, amma sirran si deebi'a. Sodaachuudhaaf hin qopheessin. Gareen ittisaa guyyaa tokko keessatti murtee akka fudhatan ajaja dabarsee hin jiru. Tole. Maal hojjechaa turteet kan mucaa koo fudhee irbaatan qopheessin? Mana barumsaadhaa ergaan galee waan nyaatamu naan kenneen. Callisaati immoo daa'imti maal si goota? Maal afaan ishee ban ture? Baashuu! Carraa ijoollee kiyyaa, carraa daa'imman kiyyaa qofa kan nama rara. Dhala goosaan qofatu nama rara. Kan biraatiin dhala gootiif jedhee agaammaa oosi. Namni natti kolfu. Kana booda maal eeguu? Natti mifa? Maalin sitti maa? Ani abbaan qabu. Ni qabda. Eessa jira? Oobse. Har'a natti himtu malee rafu. Abbaan koo eessa jira? Nam dhufa. Ayo gulis, kam negara? Aye, naaf bilbilu nan dhufe. Eenyu ani moo? Jechuu kiyya namichi keenya dhufe? Anaafat wal beeyna? Na dagatte. Gonkumaa si hin beeku. Maalli rakkoon uumamee jira tibbanee galuu barree deemne. Wanti raawwatu tokko illee hin jiru. Ani si hin beeku ija kootiifuu haarawa. Si hin beeku. Nan dogongora jechuudha? Dogongortuu ta'a. Tarii keessummeessaa biraa ta'uu danda'a malee lakkisu. Alaa miti dogongortuu jetta. Asi hin beeku. Lakkisuma. No. Wanti dagate tokko illee hin jiru. Ani si hin beeku. Har'uman si argee. Ati anaaf haarawa. Nama akkachuu barbaadde moo? Waan tokko wanti si waan qabdu jiru. Si hin beeku. Tole. Maal si faa jenna? Ammaaf waan barbaadu. Waan barbaadu? Tole galata. Yeroo darbee waadaan agartee turte. Waadaa maalii? Sa'a lama hin dabarsuu yeroodhaan hin galaanaan jette. Amma garuu sa'a walakkaa dabarsiteeti kan dhufte. Jechuun barkume hojumatu natti baay'atee bara. Laa amma waan biiroodhaa bahu maal manaan jedhitti maal dubbatti immoo laata? Waan fuula ishii san arge immoo akkanam ta'a. Ija akkamitti na laalti? Maal gochuun qaba qajeetan? Utuu akkamatti dhibbadhoon dhufe. Haaraa dhufee waan mana ga'u akka yaadee miti. Yeroodhaan galta taanaan mana kee kabaja taanaan ijoollee keef yeroo laatta taanaan anaaf yeroo laatta taanaan maaliif hin dubbadhu? Ani amala dubbachuun qabu bara. Garuu situ na aarsa situ naa hubachuu dadhabe. Akkaamtutti maaf na laalta? Jechuun koo baraanis akkas hin jenne bara. Akkaamtutti sin laallee barkume. Na laalte kana caala akkamitti na laalta? Maal sitti fakkaata? Hujumtu waan natti baay'atuuf malee sin jaaladhaa bara. Si malee eenyuun qabas. Sumaaf ijoollee tiyya qoftii dhabar kana man qaba. Agartee amma har'a sa'a lamaaf walakkaan hin dhufe. Of fuulduraaf garuu gamoo baay'ate sa'a sadi kanan dabarsu wanni feelleetu gale. Sa'a sadi? Kanan dabarsu. Walakkaa irra dabarsite bormootti dabaltee sa'a tokko. Lakki jechuun kan koo bara yoo hojiin natti baay'ate jechuudha bara. Gaafa hojiin natti hin baay'anne durseen gale 12ttis sa'a tokkottis ganuu nan danda'a. Akkas taataanani
bilbiliiti ammas wantan turuufuu nan eeginii jedhiti natti. Tole. Akkas taanaan walii galla. Eeyyee. Walii galan alaa galanii jedhanii miti. Ijoollee irratti nyaatanii rafanii? Rafanii jiru. Ati nyaatte? Ani illee amma guwaan achi ba'u kiyya tokko wajjin nyaadhe. Ani nyaadha dheetoon isin eegu bara. Maafi yeroo hunda nyaattee waan dhuftuufu si eeguun barbaachisaa natti hin bakka. Amma dhiifama naa gootiin ture. Kun modaf kake lakka waduti narrabe maalo dhiifama naa godhiti waan tamanteedhaan kun hojjete dhiifama waan barbaachisa qabaatti kana dhiifama naa godhi lamatatti hin deebi'u qabi maalo tiyyiko lakki kai takitti mataan naa narrabe eessa naqati si obaasi bira dhattaka inni obboleessa kooti biyya alaarraa maatii barbaacha dhufeetu maatiitu fidee nan agarsiise. Akka obboleessa qabdu hin beeku. Eeyyeen ijoollummaa isaatiin bade. Inni karaa alaatti bade garuu maatiin du'e jedhanii ofirraa baasanii dhiisan. Amma immoo maatii isaa barbaacha dhufe. Akkamittiin si argate? Biyya abbaa koo bira deemee jarootaas fideen. Eeyyuu fideen. Abbaa kootu fidee dhufe. Abbaan kee as ga'anii osoo nan dubbisin akkamittiin deeman? Ati hin jirtu turte si eeganii dadhabaniitu deeman. Gonkumaa abbaan kee kanan godhan. Sanuu as ga'anii moo? Osoo nan dubbisin moo? Eeyyeen itti ati hojii turte. Kanaafuu ati obboleessa kee wajjin turte? Eeyyee. Waan alleefuu abbaa kee argee haasofsiisuu nan barbaada. Hangasitti garuu ka'e. Fannaa kee deebisi. Hojiin akkam? Gaarii. Tole. Isa kana garuu yeroo itti laachuun qaba. Atattamaan hojiirra oolchuu qabda. Gooftaa koo guyyaa 2-3 qofa naa kenni. Saniin booda raawwii isaanatu siif dhiyeessa. Tole. Inni kun warqa fashaloofnan garuu bu'aan keenya wal qabate hallayyaa takka badu shakke. An kan jedhu kanaan dura isiin saalfachiisee beekaa? Anis kanumaafanii bara. Dhimmoota ciccimoo ijoo kan ta'an kanan dabarsee siif kenna. Amma sanatti abdadhaa. Kichuu isii gurra qabee kiisa keessan isiniif kaa'a. Tole. Guyyaa 2-3 kana keessatti wantoota jedhame kana hunda isaatu raawwadhu. Guyyaa 4ffaa immoo hojiin dabalataa siif kennama. Tole. Qophiidha. Garuu lachanuu yeroo tokkotti osoo raawwadhe gaarii natti fakkaata. Hin ariifatiin. Suuta jedhi tasgabbaatti isa kana raawwadhu. San booda inni 4ffaan saroota 3 sana afaan ishii miccirtee aqaqqaalte boollatti gadi gatu. Kanammoo hojiirra oolchite jedhee tosirraa shakkoma. Ani guyyooni sarootaaf dhiisiti leencafuu nama iddoo kennu miti. Kana gochaan asirraa arguun qaba. Tole. Egaa dhiifama as fichiisu kootiif. Amma garuu dhugaa jiru akka ittiin tusa rakkisa. Maal? Karaa as na fiddee gooftaan. Ani waan beeku tokko illee hin qabu. Waan jiru hunda si himeera. Maal natti himte? Ana jechuun
dafqaan bulaa nama hojii dhaftattaafatu keessaa tokko maal kana qofa obboleewwan koo ka haadha fi abbaan koo walitti hir'isaniitiin nurraa dabran akka ilmooleen itti uf jalatti hammadhee kaan barsiisa kaan guddifachaatii jira maaloo qoftaa kee wanti ati beekun jiru waan ta'eef na dhiisa kun naaf maal fayyada ani kan barbaadu namichi jedhe sana akkanatti agarsiistu qofa hin agarsiisi hin beekus harka keessan jira waan ta'eef na hin dandeessu maamilli keenya yoo dhufe si kan bilbilaa jettee bilbila kee onarraa fudhachuu kee hin dagatin maaf hin daganne beekuu hin qabu malee akkam bilbila keessan isinirraa fudhachuu koo yaadadhe tana du'a tole eeggatama maal jechaa ta'a gooftaa kiyya gaafa isin agartanii na biraa deemtan sanan kan namni ulaa gocha keenya tursee garaa koolaa kan laga dhaabatee albee mana dhugaan itti gabbaafatee maal akka kanaan jedhe beektu anii fi ati yeroo lammaffaaf wal garri taana gara gariitti qoodee akka ajjeesu natti nama akkamitiin namni kun akka ol seenee ifaa maal dhaamse fuula ofiitti haguuggii godhateera ani immoo akka hin iyyiin afaan koo keessa cuqqaallaa kana jedhama kanaaf namni kun guyyaa har'aa kana yakka ana irratti akka hin raawwanne maal mirkaneeffachuu danda'a ati yeroo baay'ee waan hundumaa sittan himaa jetta waa'ee kee ati waa'ee kee maaliif natti himta Waa'ee koo maal? jechuun waa'ee mucaa keetii Mucaan koo maal taate? abbaan ishii eessa jiraata Sana gaafachuuf as na beellamteeti? ilaasaanti jechuun asumarraa hin jalqaba hidhee tanaan Haati keenya anaaf obboleessi koo qofa qabdi. Araqee baasaa farsoo naqaadha kan isheen nu guddifte. Oolmaan keenya gabaa keessa mana baaburaa qoraan cabsuu laga bu'uu yeroo mara kanuma kassin ol gargaarree jiraannatu. Al tokko gabaa oollee mana baaburaatti gorroosu achi gallu nutti dhi'ee kana hunda kan raawwannus laga ceeneeti qe'ee keenyatti galuuf osoo laga hin ce'in dura midhaan daakne baannee osoo galaa jiru eessaa dhufan osoo hin jedhin osoo homaa hin yaadin dargaggeessaan marfame. sana booda hoo Numa fuulduratti obboleessa koo hidhan. Haadha koo afaan ishee cuqqaale. Aanaan immoo tokko na qabee na gudeede. Isa booddee dabareedhaan sana booda wanta ta'e hunda hin yaadadhu. maal natti maa jirtaa daangaan dabarree maatu daangaa darbe meenatti maatu daangaa darbee natti dheekkamsoo kan kee kana kaa warra sodaadhatti fakkaatan tole korma koo har'a moo eenyu kan akkas jedhee gorsee si erge dhageessa maallaqoo kabayni sodaa sitti fakkaatin si kabayyee tan malee lafa kana jedhan kasi dabarsaa
har'a leenca naa taate manatti naa galte leenca koo hin sodaatini dhaqiitiin reebi si biran jira si bukkee jira sodaatin jettee si ergite har'amu. Guyyaa sanaa jalqabee obboleessi koos dhibamaa sammuu ta'e haati koos isa laalaa kanan ta'e si laalaa nagaa dhabde dhumarratti obboleessi koo laga ce'ee bade. Sana booda hoo yeroo muraasa booda bakka dargaggeessi na gudeedanitti obboleessi koo uffannise argame. Obboleessa koos nan dhabe haati koos fayyaa buluu dadhabde haadha koos argachuu hin dandeenye nama na jabeessu obboleessa koos haadha koos nan dhabe. Kafachuu namni akka bineensatti akkamitti yaada? Haati koos hin duute anis ji'a 9 booda haadha mucaan ta'e sanuu kan abbaa ishee hin beekne warra haadha koof obboleessa koo na dhabsiisan haala ta'e garuu hin dandeenye guyyaan isaa dukkana ka'a addaan baasee hin beekuun ka'a. Please azaanti hin booyin hin booyin. Haaloo bahuu dadhabus shamarran na duuba jiraniif warra dubaraaf carraan kun akka isaan hin qunnamneef jedheetan poolisii ta'e. Kana jireenyi koo simmooni kana keessan darbu kanaafan waa'ee koo sitti hin fedhu kanaafan hin barbaadu kana fakkaata jireenyi koo jireenya gidiraa. Please asaanti ani kana dhaga'uu hin danda'u kana dhaga'uu fedhu kana dhaga'uu fedhu. An Dr. Waa'ee nama oduu namaa dhaga'u miti nama irraas dhaga'e miti kana namaan deemu miti. Har'a akkamitti afaan akkasitti baastee natti dubbachuu dandeessaati? Dubbii anaafsi gidduu jiru yeroo hundaa dubartiin keessaa dhabamtu. Ati dubartii olitti gadi buustu kana nama tokko wajjin hariiroo hin qabu. Yaada kan kee maraatta malee. Anatu maraata? Lakki anatu maraate. Ishoo bakka gammadde bakka maraata. Eega maraatu kiyyan oolle kana mataa baqaqsee kana maraatu maal jedhu kan ifadha. Kana natti. Ammoo oduu durii meeqa fasti moo godha? Sadaffaa. Garuu sadhumaan sitti hima. Qamalee tokko turte. Qamaleen suni mucaan ishee qabattee uffata miiccamu qabattee laga buute. Laga buuteetee jalqaba kan isheen goote mucaa ishee dhanna dhiqxee darga mukarra fannistee booddee immoo uffata ishee miiccuu jalqabde. Gaafa isheen uffata ishee miiccuu jalqabdu mucaan qamalee sanaa immoo gaafa dhanni ishee qooru buutee mukarraa buutee taphachuu jalqabde. Osoo taphattuu qamaleenis immoo osoo uffata ishee miiccituu. Raftuu yeete? Maaf hin raftu? Rafuu kaa. Akkati raftuuf mee kana oduu duriisti maa jiru? Miti. Abbaa koo waa'ee abbaa koo natti himsin jedhe. Sitti meeramtee ani yeroo darbe? Yoo natti himte. Qabdaa siin jedheera. Jira abbaa qabdaa hidhesitti nimni hin dura? Meerreen dhufuu inni. Biyya alaa jira inni fagoo jira. Kanaaf amma dhufuu hin danda'u. Wanta barbaaddu immoo natti mansiifan waan bitamoo jiraate waan fedha kee jiraate natti mansiifan godha. Ani abbaa koo naa wayya. Akkasii lammata natti kaase. Waan barbaadde waan fedhisiif gochuu hin danda'u. Haati keessa abbaan keessa aan.
Nancinqi malu. Obseeko. Nancinqi malu. Anu singgah, Rabbi gadit anu singgah. Gonkumaa abbaan kee kanan godhan. Sanu as ga'anii moo? Osoo nan dubbisiin moo? Eeyyee miti ati hojii turte. Kanaafuu ati obboleessa kee wajjin turte? Eeyyee. Waan alleefuu abbaa kee argee haasofsiisuu nan barbaada. Hangasitti garuu ka'e. Fannaa kee deebisi. Hojii akkam. Gaarii. Tole. Isa kana garuu yeroo itti laachuun qaba. Atattamaan hojiirra oolchuu qabda. Gooftaa koo guyyaa 2-3 qofa naa kenni. Saniin booda raawwii isaanatu siif dhiyeessa. Tole. Inni kun warqa fashaloofnan garuu bu'aan keenya wal qabate hallayaa takka badu shakke. An kan jedhu kanaan dura isiin saalfachiisee beekaa? Anis kanumaafanii bara. Dhimmoota ciccimoo ijoo kan ta'an kanan dabarsee siif jedha. Amma sanatti abdadhaa. Kichuu isii gurra qabee kiisa keessan isiniif kaa'a. Tole. Guyyaa 2-3 kana keessatti wantoota jedhame kana hunda isaatu raawwata. Guyyaa 4ffaa immoo hojiin dabalataa siif kennama. Tole. Qophiidha. Garuu lachanuu yeroo tokkotti osoo raawwadhe gaarii natti fakkaata. Hin ariifatiin. Suuta jedhi tasgabbaachisa kana raawwadhu. San booda inni 4ffaan saroota 3 sana afaan ishii miccirtee aqaqqaarte boollatti gadi gatuudha. Kana immoo hojiirra oolchite jedhee tosirraa shakkuma. Ani guyyooni sarootaaf dhiisiti leencafuu nama iddoo kennu miti. Kana gochaadhaan sirraa arguun qaba. Tole. Egaa dhiifama as fichiisu kootiif. Amma garuu dhugaa jiru akka ittiin tusa rakkisa. Maal? Karaa as na fiddee gooftaan. Ani waan beeku tokko illee hin qabu. Waan jiru hunda si himeera. Maal natti himte? Ana jechuun dafqaan bulaa nama hojii daftattaafatu keessaa tokko. Maal kana qofa? Obboleewwan koo ka haadha fi abbaan koo walitti midhiisaniitiin nurraa dabran akka ilmoolee of jalatti hammadhee kaan barsiisa kaan guddifachaatii jira. Maaloo gooftaa kee wanti ati beeku jiru waan ta'eef na dhiisa. Kun naaf maal fayyada? Ani kan barbaadu namichi jedhee sana akkanatti agarsiiftu qofa. Hin agarsiisi hin beekus. Harka keessan jira waan ta'eef na hin dandeessu. Maamilli keenya yoo dhufe si kan bilbilaa jettee bilbila kee onarraa fudhachuu keenya. Sa'a 2 hin dabarsuu yeroodhaan hin galaanaan jette. Amma garuu sa'a walakkaa dabarsiteeti kan dhufte. Jechuun barkume hojumatu natti baay'atee bara. La amma waan biiroodhaa bahu maal manaan jedhitti maal dubbatti moolaata. Waan fuula ishii san argimu akkanan ta'a. Ija akkamitti na laalti. Maal gochuun qaba qajeetan. Utuu akkamatti dhibbadhoon dhufe. Haaraa dhufee waan mana ga'u akka yaadee miti.
yeroodhaan galta taanaan mana kee kabajja taanaan ijoollee keef yeroo laatta taanaan anaaf yeroo laatta taanaan maaliif hin dubbadhu ani amala dubbachuun qabu bara garuu situ na aarsa situ naa hubachuu dadhabe akkaamtutti maaf na laalta jechuun koo baraanis akkas hin jenne bar akkaamtutti sin laallee bar kumee na laalte kana caala akkamitti na laalta maal sitti fakkaata hujumtu waan natti baay'atuuf malee sin jaaladhaa bar si malee eenyuun qabas sumaaf ijoollee tiyya qoftiidha bar kana man qaba agartee amma har'a sa'a lamaa fi walakkaan hin dhufe of fuulduraaf garuu gamoo baay'ate sa'a sadi kanan dabarsu wanni feelleetu gale sa'a sadi walakkaarra dabarsite bormootti dabalte sa'a tokko lakki jechuun kan koo bar yoo hojiin natti baay'ate jechuudha bar gaafa hojiin natti hin baay'anne durseen gal 12 sa'a tokkottis ganuu nan danda'a akkas taataanani bilbiliitii ammas wantan turuufuu nan eeginii jedhiti natti tole nan akkas taanaan walii galla eeyyee walii galan alaa galanii jedhanii miti ijoolleen rabbaata nyaatanii rafanii rafanii ati nyaatte anillee amma guwan achi ba'u kiyya tokko wajjin nyaadhe ani nyaadha dheetuun isin eegu bara maafi yeroo hunda nyaattee waan dhuftuufu si eeguun barbaachisaa natti hin bakka amma dhiifama naa gootiin tire kun immoo dafqa kee lakkaawwadhuutiin narraa ba'e maaloo dhiifama naa godhiti waan itti amanteedhaan kun hojjete dhiifamama waan barbaachisa qabaatti kana dhiifama naa godhi lamatatti hin deebi'u qabii maaloo tiyyeeku lakki ka'e takitti makaan naa narraa ba'e eessa naqati si obaasi bira dhaxxaqa inni obboleessa kooti biyya alaarraa maatii barbaacha dhufeetu maatiitu fidee nan agarsiise akka obboleessa qabdu hin beeku eeyyeen ijoollummaa isaatiin bade inni karaa alaatti bade garuu maatiin du'e jedhanii ofirraa baasanii dhiisanii amma immoo maatii isaa barbaacha dhufe akkamittiin si argate biyya abbaa koo bira deemee jaratu as fideen fideen abbaa kootu fidee dhufe abbaan kee as ga'anii osoo nan dubbisin akkamittiin deeman ati hin jirtu turte si eeganii dadhabaniitu deeman maaf hin daganne beeku hin qabu malee akkam bilbila keessan isinirraa fudhachuu koo yaadadhe tana du'a tole eeggatama maal jechaa ta'a gooftaa kiyya gaafa isin agartanii biraa deemtan sanan kan namni ulaa gocha seenaa dursee garaa godha kan daga dhaabatee albee mana kan itti gabaafatee maal akka naan jedhe beektu ani fi ati yeroo lammaffaaf wal garri taana gara gariitti qoodee akka ajjeesu natti nama akkamitiin namni kun akka ol seenee ifaan haan dhaamse fuula ofiitti haguugii godhateera ani immoo akka hidhiidha afaan koo keessa cuqqaallaa kana jedhama kanaaf namni kun guyyaa har'aa kana yakka ana irratti akka hin raawwanne maal mirkaneeffachuu danda'a Azanti ati yeroo baay'ee waan hundumaa sittanimaa jette waa'ee kee ati waa'ee kee maaliif natti himta waa'ee koo maal jechuun waa'ee mucaa keetii mucaan koo maal taate abbaan ishii eessa jiraata sana gaafachuuf as na beellamteeti ilaasanti jechuun asumarraa hin jalqaba hidhee tanaan haati keenya anaaf obboleessi koo qofa qabdi
araqee baasaa farsoo naqaadha kan isheen nu guddifte. Oolmaan keenya gabaa keessa mana baaburaa qoraan cabsuu laga bu'uu yeroo mara kanuma kassin ol gargaarree jiraannatu. Al tokko gabaa oollee mana baaburaatti gorroosuu achi gallu nutti dhee kana hunda kan raawwannus laga ceeneeti. Qe'ee keenyatti galuuf osoo laga hin ce'in dura midhaan daaknee baannee osoo galaa jiru eessaa dhufan osoo hin jedhin osoo homaa hin yaadin dargaggeessaan marfame. Sana booda hoo? Numa fuulduratti obboleessa koo hidhan. Haadha koo afaan ishee cuqqaalee. Aanaan immoo tokko na qabee na gudee jira. Isa booddee dabareedhaan sana booda wanta ta'e hunda hin yaadu. Maallatti maa jirtaa? Namni miidhame tokko nama miidhe sana deebisee miidhuudhaaf wanti inni hin goone hin jiru. Osoo isheen nun galaafatiin dursuu qaba. Yaaliin inni hin goone hin jiru kanaaf. Doktar, amma sirran si deebi'a. Sodaachuudhaaf hin qopheessin. Gareen ittisaa guyyaa tokko keessatti murtee akka fudhatan ajaja dabarsee hin jirtu. Tole. Maal hojjechaa turteet kan mucaa koo fidee irbaatan qopheessin? Mana barumsaadhaa ergaan galee waan nyaatamu naan kenneen. Callisaat immoo daa'imti maal si goota? Maal afaan ishee banti ree? Baashuu. Carraa ijoollee kiyyaa carraa daa'imman kiyyaa qofa kan namarra dhala goosaan qofatu namarra kan biraatti miti dhala gootuuf jedhee agaammaa oos namni natti kun kana booda maal beekoo Natti mifa Maalin sitti maa? an abbaan qabu Ni qabda. eessa jira? Oobsee. Har'a natti himtu maaliin rafu? Abbaan koo eessa jira? Nam dhufa. Ayyoo bulisa kam nagaadha. Jira galata rabbi. Ayyee naaf bilbiluun nan dhufe. Eenyu ani moo? Jechuu kiyya namichi keenya dhufe. Anaafatti wal beeyna. Na dagatte. Gonkumaa si hin beeku. Maalli rakkoon uumamee jira tibbanee galee barree deemne. Wanti raawwanni tokko illee hin jiru. Ani si hin beeku ija kootiifuu haara. Si hin beeku. Nan dogongoree jechuudha. Dogongortuu ta'a. Tarii keessummeessaa biraa ta'uu danda'a malee. Lakkisu. Alaabaa dogongortuu jirta. Asi hin beeku. Lakkisuma. No. Wanti dagadhe tokko illee hin jiru. Ani si hin beeku. Har'uman si argee. Ati anaaf haara. Noo akkachuu barbaaddu moo? Waa tokko wanti si waan qabdu jiru. Si hin beeku. Tole. Maal si faa jedhama? Ammaaf waan barbaaddu. Waan barbaaddu? Tole galata.
yeroo darbee waadaa naa galtee turte. Waadaa maalii? Eenyushee? Daangaan dabarree? Maatu daangaa darbee meenatti? Maatu daangaa darbee natti? Dheekkamsoo bakkee kana kaa waan sodaadhatti fakkaatan. Tole korma koo har'a moo eenyu kan akkas jedhee gorsee si erge? Dhageessa. Maal lagoo? Kabayni sodaa sitti fakkaate si kabayyee tan malee lafa kana jedhan kasi dabarsaa. Har'a leenca naa taatee manatti naa galte. Leenca koo hin sodaatini dhaqiitiin reebi si biran jira si bukkee jira sodaatin jettee si ergite har'a moo? Guyyaa sanaa jalqabee obboleessi koos dhibamaa sammuu ta'e haati koos isa laalaa kanan ta'e si laalaa nagaa dhabde dhumarratti obboleessi koo laga ce'ee bade. Sana booda hoo? Yeroo muraasa booda bakka dargaggeessi sun na gudeedanitti obboleessi koo uffannise argame. Obboleessa koos nan dhabe. Haati koos fayyaa buluu dadhabde. Haadha koos argachuu hin dandeenye. Nama na jabeessu obboleessa koos haadha koos nan dhabe. Kafachuu namni akka bineensatti akkamitti yaada? Haati koos hin duute. Anis ji'a 9 booda haadha mucaan ta'e sanuu kan abbaa ishee hin beekne warra haadha koof obboleessa kun dhabsiisan haadha ta'uu garuu hin dandeenye guyyaan isaa dukkana ka'a addaan baasee hin beekuun ka'a. Please azaanti hin booyin hin booyin. Haaloo bahuu dadhabus shamarran na duuba jiraniif warra dubaraaf carraan kun akka isaan hin qunnamneef jedheetan poolisii ta'e. Kana jireenyi koo simmooni kana keessan darbu kanaafan waa'ee kusitti hin fedhu kanaafan hin barbaadu kana fakkaata jireenyi koo jireenya gidiraa. Please please asaanti ani kana dhagahuu hin danda'u. Kana dhagahuu fedhu. Kana dhagahuu fedhu. Ani Dr. Waaree nama oduu namaa dhagahuu miti. Nama irraas dhagahee miti kana namaan deemu miti. Har'a akkamitti afaan akkasitti baasee nutti dubbachuu dandeessaati? Dubbii anaafsi gidduu jiru yeroo hundaa dubartiin keessaa dhabamtu. Ati dubartii olitti gadi buustu kana nama tokko wajjin hariiroo hin qabu. Yaada kan kee maraatta malee. Anatu maraata? Lakki anatu maraate. Ishoo bakka gammadde bakka maraata. Eega maraatuun kiyyaan oolle kana mataa baqaqsee kana maraatuu malee mirkaneeffadha. Ammoo oduu durii meeqa fasti mokoodha? Sadaffaa. Garuu sadhumaan sitti hima. Qamalee tokko turte. Qamaleen suni mucaan ishee qabattee uffata miiccamu qabattee laga buute.